Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu isinin jecha obboleeyyan kiyya koomentii kan argitanii jirtanii. Obboleettiin keenya kun waan naan jettee adaraan deebisi naan jettee waggaa tokkoo fi ji'a shani'anii damooza kiyya homa sababdeen irraa murtii meeshaa manaatis naaf hin bittu waan akka shaamboo waan akka muudesii waan akkanaa kanneen naaf hin bittu ammas deebi'eemmoo waayifaan mana keessa osoo jiru na dhoorgattee daataa fayyadamaa jettee obboleettiin keenya kun obboleeyyan kiyya wanni isin beekuu qabdan jechuudha. Waayifaa dhoorgachuu mirga qabdi dirqamaa mitiin jechuudha. Yoo barbaadde isinii kennite barbaadde dhoorgachuu dandeetti waan isiiti waan ta'eef garuu jechuudha garuu wannan jabeesse isinitti himu waanuma taane sababanii damooza keessan akka isinirraa murre sababa tokko malee waan isin harka keessaniin balleessitan malee isinii galee obboleeyyan kiyya kana yeroo baay'ee irra deebi'ellee isinitti himeetanii jira jechuudha. Damooza keessan irratti hin qoosinaan isinin jedha. Isiinuu bar wanni isii waayifaa si dhoorgatteef bar kiyya jechuu isii beeyteeti. Dirqaman nan dirqamsiisu na dirqamsiisu jiru jetteeti bar ka isii ta'uu beeyteeti. Atis akkasuma damoozni keeti. Sii galee damooza keessan irratti hin qoosisiisina keessattuu hin mi'eeffachiisina jechuudha. Damooza al takka isinirraa muran taanaan sababa isin odoo waan balleessin osoo waan cabsin osoo harka keessanitti waan badeen isinirraa muran taanaan waan qabatama hin ta'iniif akkasumatti itti isin fufsiisan jechuudha. Obboleeyyan kiyya takka lama isinirraa murte taanaan sababa malee dhaabaa achitti hojii damoozni kiyya sababa malee maaliif narraa murama jettanii ittiin mormuu ittiin karakkaruu qabdaniin isiniin jedha. Sanirraanuu dirqama siiti. Meeshaa waan si barbaachisu si bituun waan akka vaaziliinii waan akka muudesii waan akka shaamboo waan garagaraa dirqama siiti jechuudha. Kun dirqama sirri isirra kaa'e ijoolleen keenya baay'inni waan hin beeyneef malee jechuudha. Kanaaf damooza keessan hojii dalaguun dirqama keessan eegate damooza keessan immoo daratii keessan naffaatanii irraa fudhachuun mirga keessaniin isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Mirga keessan damoozni keessan isinirraa murame taanaan dalagaa dhaabaa achumatti. Wallaahi dhaabaa. Yeroo baay'ee isinii hime jechuudha. Isinirraa murte taanaan damooza keessan hin hojjetinaa hojii achumatti gad dhaabaan isiniin jedha. Maaliif jennaaniin akkasumatti itti fufaa deemti jechuudha. Takka mi'eeffatte taanaan isaan keessattuu waan mi'eeffatan san irraa hin dhaabbatan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya damoozni keessan isinirraa murame taanaan sababa malee miilli keessan dhaabattanii duudi keessan isin dhukkubee haga sa'aatii ofii barbaaddee asii achi isin oofte isin hojjechiifte miilli keessan hidda aynata meeqaa isin baase damoozni keessan sababa malee maaliif isinirraa murama akkanuma qalditti hojii keessan eega hojjettanii wanni damoozni keessan isinirraa muramuuf maali? Yoo meeshaa isaanii cabsin meeshaan kiyya haganaa naa kafali yoo isiniin hin jedhin wanni sababa malee damoozni keessan maaliif murama? Ofirratti hin qalladinaan isiniin jedha obboleeyyan kiyya ofitti hin dhiisinaa. Wallaahi hin qoosina damooza keessan irratti. Maaliif itti jijjiiramuu qabdan isin damooza keessan isinirraa murte taanaan itti dubbachuu qabdan afur dhaabattanii maaliif murame jettanii takka lama ofirraa rifachiistan taanaan lammata isinitti hin deebitu jechuudha. Sababni isaa isin yakka hojjetaa jirtu jechuudha. Wanjala hojjetaa jirti isin irratti. Kanaaf oduu warri biiroo nama gaarii taate jaratti dawwalattanii akkana damoozna kiyya narraa muramaa jira sababa malee hojjettanii osoo jarritti namaa dubbate akka zeegaa biraa zeegaan keenya akka zeegaa biraatii miti malee seeraan hin adabamti jechuudha namittiin kun sababa malee damooza keessan isinirraa murte hojii ofii barbaadde isin hojjechiifata isinin jedha obboleeyyan kiyya ofitti hin dhiisinaan isinin jedha yeroo kamuyyuu keessattuu damooza keessan isinirraa muru hin mi'eeffachiisina wala hin mi'eeffachiisinaan isinin jedha. Hatta harkaan qabu jettee yoo irraa murtee isinitti kennite jechuudha. Ji'atti dhuftu san akka isinii kennitu yeroo masa waadaa galchuu qabdan jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya ishima jettanii 100 birrii 50 200 isinirraa muraa yoo isinii kennitu wanni isin fudhattaniif maali? Inde biiroodhaaf birrii kumaan isin fidaa 800 850 900 yoo isinii kennite isin maaliif fudhattan? Isisani ol isiniin kennitu bara odoo waan feete taate odoo hojii haga barbaadda hojjettan isin odoo haga barbaadda hojii keessan jaalatte taqalbirraaf mata qabdu malee haga seerrii madabeessan caalaa isiniin kafaltu jechuudha. Kanaaf hojii isii akkasiin barbaaddu hojjetaa fi wanni isiin damooza xiqqoo isinii kafaltu maali? Kanaaf ijoolleen keenya ofitti hin dhiisinaa ofitti hin callisinaa takka lama mi'eeffachiiftan taanaan
haaluma saniin itti fufti jechuudha. Kanaaf obboleettiin kiyyaa atamoonni gochuu qabdu ka gadhaa sirraa murteeyyuu ija si argite jechuudha. Fuula kee si agarte jechuudha. Kana booda fuula kee of hin agarsiisin. Gaafachuu qabda. Maal balleesseeti damoosni kiyya narraa murame? Maaliif narraa murtaa? Jetteeni afuu dhaabattee ittiin mormuu qabda jechuudha. Ishii jettee tamasiinsi kennite fudhattee ofirra deebuu osoo hin taane jechuudha. Isiin jechuudha saanii takkatti burcuqqoo takkatti xaawulaa bakka itti nyaatamu irratti wonbarii nyaataa irratti yoo argite jechuudha. Gizee meeqa haasofte akka waan urde mana san dhayixeen hojjanneetitti si loltii bar kana beekaatiniin ati hojii isii osoo hin hambiseen hojjetaa damoosni kee wanni sirraa muramuuf maali? Sittuu gaafii ta'uu qaba jechuudha. Si cinquu qaba jechuudha. Akkuma isin hojii ofiitiif cinqamtu san atis eega hojjette damoosa keetiif cinqamuu qabdaa siin jedha obboleettii kiyyaa. Akkas isiniin jedha. Obboleettiin keenya kun immoo maal naan jetteetiin jirti. Ani waggaa 2 fixuufi jettee hin deebi'a jedheeni garuu ani garuu waan taa'u hin barbaanneef waggaa 2 fixuufi waggaa 1 naan jette garuu amma hin gala jechuun sodaadhe jette obboleettiin keenya kun. Waggaa 2 barbaadu waggaa 1 taa'uu barbaada jedheeni garuu amma fixuufi waggaa 1 itti dubbachuu sodaadhe jette. Ina obboleettii kiyya jechuudha. Wanni sodaattuuf hin jiru waan dura ittiin waliigaltee eegatee wanni si sodaachisu hin jiru. Kanaaf dura eegasiisanii waliigalteeni akkasumatti deemuu qabdan siin jedha. Wanni si sodaachisu hin jiru. Maaliif gaafa duraallee akkana siin jedhee waliigaltee kana qabnaan waggaa 2 miti waggaa 1 taa'uu barbaada siin jennaan hayyee ishii naan jettee kanaafuu deemuu barbaada. Yookaan hin deebi'a jetteeni bira deemuu hin dandeetta jechuudha. Yookaan isiin sitti rarraatu jechuudha. Yookaan isiin yaada jijjiirrattu ta'e ati immoo zadee uumtee malaan hin deebi'a jetteeni harkaa bahuu dandeettaa jechuudha. Kanaaf hin jiranii ijoollee baay'eedha warra akkasitti galan dirqamaa miti jechuudha. Waggaa 1 ta'a jetteeni ishii yoo siin jedhan hin teettaa yoo sanuu odoo isiin odoo barbaadu baatteeyyuu deemi lakkeen waggaa 1 barbaadu. Waggaa 2 barbaada. Waggaa 2 fi waggaa 1 illee tokkoma jechuudha. Tokkomaa inni birriin isaa tokkoma jechuudha. Maaliif kan waggaa 2tti hojjetama malee amma fakkeenyaaf kontiraata waggaa 2 kan waggaa 2tti hojjetama malee fiizaan waggaa 1 hin jiru jechuudha. Waggaa 2ti. Ati warra hojii walii galtee waggaa 1 teessaa ji'a jaallee kataa'ee galu hin jira walii galtee warra hojiitiin jechuudha kun. Yaa birratti moraqata si haaromsa san malee akka duraasan wanni biirootti baasan hin jiru waan ta'eef gaafa warra hojii walii galte ji'a jaas taa'uu dandeetta waggaas taa'uu dandeetta jechuudha. Akka irraa hafee dhiisteetuma biraa galta jechuudha. Inni ammaa ka waggaa 1 hin jiru isiin garuu waggaa 1 si dhiisteetuma bilaasha haa ta'u jettee isii walii galtee waggaa si dhiifte akkasiin galuu dandeessa jechuudha obboleettii kiyyaa. Kanan isinii dhaamaa ijoolleen baay'ee jechuudha. Waggaa 2 yoo haaromsitaniiti jettan gaafachuu qabdan jechuudha. Yookaan galii deebina jettaniini yookaan immoo ani waggaa 1 bichaan taa'uu barbaada jettaniin jechuudha. Inni kun immoo obboleettiin kiyya kun maal naan jettee ani ji'a 8 keessa jira iqaamaa naaf hin hojjannee maal gochuun qabaa naan jettee obboleettii kiyyaa si hojjechuu danda'an isaan yeroo baay'ee jechuudha. Dirqamaa miti qaxxitaa yeroo biyyarraa fidatan fa'a jechuudha. Meedikaalati biyyatti kaseenti jiraattu yoo ta'e fayyummaa kee ka biyyatti yoo ta'e fiizaa kee achirraa yoo si hojjetaniitiin hin jedhan gaafas dhufte immoo achumarraan itti fufanii si hojjetan jechuudha. Inni dirqamaa miti. Ijoolleen baay'ee maaliif isaanuyyuu booda rakkoo keessa ka seenu isaanii bar iqaamaa keetirratti booda rakkoo keessa ka seenu isaan jechuudha. Kanammoo isaan ofii isaaniitti hojjetan malee wanni si agarsiisanis hin jiru waraqaan si kennamus hin jiru ijoolleen baay'een jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen baay'ee akkasitti na gaafatan jechuudha. Warra biyyarraa isaan fidan biyyarraa isaan isin fidan taanaan mana yaalaas isin geessuuf fiizaa isin hojjechuuf hagas hundaa miti jechuudha. Yoo biiroodhaa isin fidan ji'a 2 booda marmaraa isin geessanii waraqata isin hojjetan malee kan biyya